Khadija, mana katteremde. Khadija, mana katteremde. Khadija. Osoo waa qabadhee maal godhaa gara miidiyaa kana irratti booya. Khadija, na dhagaye ayyee akkasi. Namni hundi akka keetii ilmoo dhiisee ka dhufee ilmoo isaatiif immoo amma jireenya ifi kasala ta'eeti jireenya ilmoo isaa meeqa ka jijjiiree jira jechuu biyyuma Arabaa kana ka jiru ilmoon isaa mana barnootaa ijoollee tujjaaraa barattuu baratti. Osoo ilmoon akkasi boochuu osoo siyaade ilmoo haadha koo siyaade naaf hin dhuftu osoo jooniin dhufa fa'aa jecha isa duubaan dhokattee booyaa jireenya bareedaa ilmoo ifi jiraachistu jira. Atillee naarraa akkasitti jabaattee ilmoo kan keessan kabboo san akka hin boonyetti jireenya waan inni barbaadu gootee fi waan inni fedhu gootee fi jiraachisuu hin dandeessa. Gaafa immoo maallaqa walitti qabatteetti deebitee Itoophiyaatti jireenya bareedaa haa ilmoo keetii waliin jiraachuu hin dandeessa. Garuu amma kan inni ansi gaafachuu jedhee abbaa manaa keetii waliin naga qabdaami ilmoo kan keessa dhiistee dhufte bikka isaan malutti dhiistee dhufte immoo bikka silaa narraa dararanii narraa ajjeesanii narraa rakkoo keessa seena bikka jiru dhiistee dhufte. Maal jetta? Dhageeffadhu na dhageessan ilmoon kan kee amma ati dalagaa jirta bikki ilmoon kan kee jiru bikka ilmoo kee dararan jira ilmoon kan kee ilmoo kee tira rakkoon ga'uu jira. Hinjiru. Okay, ilmoo kan kee wanta rakkoon irraan gahu jechuudha miti ilmoo yaaddee akka haadha takkatti ilmoo kan kee yaaddee ilmoo kiyya bakka isa eega inni maana dhiistee deemta maana gattee deemta jee booda garaa na dadhabeetiin akkana boo'u jira galuu barbaade malee ilmoo kiyyara rakkoo hin jiru jettee yaadda miti moo akkasii miti. Akkasii. Okay. Akkasuma saala onni ga'uun jiru anumaan sammuun kiyya jeeqamee dalagachuu dadhabee sammuun kiyya jeeqamaara akkuma argitu ijoollee Arabaa guddisaara adudumaan ijoollee Arabaa dhiifullee uffata uffisullee suma yaadadha isiilleen maal taate sammuun keessa deeme maal godhaa hartaa faayatteedha jeechi. Waan agatti waan jalaa gubatanii. Naagalee jira bakka amma waan asii hojjetu jiru. Gaayii wanti dhiifama anaatu viidiyoo sirraa cufee xiqqishoo wanti fudhadhu xiqqishoo haaraa galfattu amma isin akka eegtutti gaayis mucaa xiqqishaa tokko argitanii jirta miidiyaa kana gubbaa harmii koo maaliif na gattee deemta maaliif na dhiistee deemta abbaatutu waraabee sagalee san isi ergee natti fakkaata abbaan yoo akkas gochuun qabu ture abbaan manaa keetu mucaa daa'ima akkasitti viidiyoo irraa waraabee sitti erguun qabu ture biyya namaa jirta akka kiyyatti bultii keessan geessee nu barbaade osoo hin ta'in gochuun qabu ture atillee miidiyaa gubbarratti gadhiisuun qabdu ture saa miidiyaa gubbaa gadhiistetti namni miidiyaa maaliif gattee deemta ati haadhaa miti ati akkamii waan akkanaa goota jechuu danda'a ati amma jechootni namaa sun si miidhuu danda'a garuu jecha namaa osoo hin ta'in kalaaluu qabdu waan ati hojjettudha hojjette namni kamiyyuu si caala katti aanu hin jiru ilmoo keetiif situtti aana waan ta'eef hojjettee mana madaam caala gaa Itoophiyaa keessatti jijjiirama daftee fiduu hin dandeessu hojjettee amma baatii xiqqishoo hojjettee ilmoo keetii galtee ilmoo kan kee akka barbaaddetti guddisuu hin dandeessa garuu ilmoon kiyya rakkoo irra jira bikkan dhiisee dhufe sun isaa mijjawaa miti narraa ajjeesan jettee yoo sodaatu ta'e yoommoo bikka miidhamaa jiru narraa miidhanii ilmoo kiyyaa fi sodaadhee ho'ittee maallaqa waan dandeenyu si qarqaarsiisne akka ilmoo kan keetii wajji wal agartu si godhuu dandeenya. Garuu ilmoon kiyya rakkoon irra geessu boo'ichuma isaa saniin dadhabee ho'itu immoo ilmoon daa'imni waanuma xiqqaan sossobanii ilmoo kan keetiif waan inni barbaadu saayikilii barbaadus waan inni barbaadu maaliin si bitaa jeeti bitii fi akkasitti ilmoon kan kee immoo gammachuun akka jiraatu gochuu hin dandeessa. Ani kanan jaa waan biraan jiru miitu kaafadhu dubbadhu. Wanni gara keessan dhufee fi viidiyoo banadhu wanni na jedhu barbaadde. Anaa sirraa cufee barbaadde banadhu ishee anaa sirraa cufee.
Wanni gara keessa kun yaada koo obboleetummaati shi. hayyee wanni gara miidiyaa irratti dhufee boo'eef maalidhaaf garuu waan barbaadeef ofii kiyya bilisa yana jalaa miidhamaara dalagachuu hin dandeenye ummanni Itoophiyaa na gargaaru galee gabaa dalagdee daa'ima kiyya guddisuun barbaada. Jireenya Itoophiyaa illee qaalii daa'ima beeka eega dhufee kana ji'a shaniin beeka garuu dalagachuu hin dandeenye. Wallahi latiin dalagachuu hin dandeenye. Zammuun kiyya jeeqamaara wanta akka yaadachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhu hin boo'in ati amma ka barbaadde dalagaa mana madaamtu hin ta'in miti malee ilmoon kan kee duraanuu akka ilmoon kee boo'u baraan na dhiibu jira. Ilmoon kan kee duraanis akka boo'u akka haadha malee ilmoon jiraachuu hin dandeenye osuma beektutti ilmoo kan kee ka boo'u dhiistee biyyaa baate durumaanuu hin beekta kana jechuun waa'ee ilmoo keetii dhiiste. Garuu amma ati dalagaa mana madaamtu sitti ulfaate miti. Natti ulfaanee dalagaa wayitu natti ulfaanee garuu an daa'ima ijoolleen na jeeti maadaamin na jeeti sammuun kiyya waa dagata waatu na jala qubata wallahi lati waatu na jala qubata waa dagataara yoo gadi bahee faa kophee garagaratti godhee gabba achi yoo hin taane natti hiitee mataan kiyya kun akka wayii kana natta እየተረዳችሁ አይደለም በቃ የኔ ቆንጆ እየተረዳንሽ ነው አንተማ ጭንቅላት እየተነካ ነው መተንኪ የጉንቱ ጋር ማራስ እንጀዳራ እየተረዳሁሽ ነው ግን መዳም ቤት እኮ ሁሉ ነገር አለ ይሄ ጭንቅ አለ መሰደብ አለ መገፋት አለ ብዙ ነገር አለ በብዙ ነገር እንደ ሰው እንኳን አያዩሽም ይሄ አለ ይሄ ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ቤት ነው ያለው አንቺ ቤት ብቻ አይደለም ግን ለልጅ ያስፈልጋል ልጄ ጋር መግባት ፈልጋለሁ እምትይ ከሆነ ችግር የለውም መግባት ትችያለሽ እሺ እኔ ቆንጆ አከዚ ማጊ ቤት እኔ ብሪኩ መሸንተማ kana jechuudha Itoophiyaatti je'atti miti waggaattuun argadhuun beekaar osoo dalagadhee fuumaaf dalagadhaa mire garuu amma dalagachuu hin dandeenye fayyaa tiyyaaf sodaadhe sidhukuba jechuun sidhukubu moo na dhukkuba sammuun na cinqama na dhukkuba sammuun na cinqama hayyee hayyee hin booyin haaduba okay Itoophiyaa galtee maal dalaguu deemta yoo mucama kiyya argee sammuu kiyyarraa argata manuma nyaataa yadhuusan illee yoo jalqabe gabaatti illee yoo dalage waan argeen dalagadha hin beekaani birrii 50 kanaan Itoophiyaatti ji'atti miti waggaatti iyyuun argadhu hin beeka turkii deemanii turkii jirra torbaan tokko booda Dubaayitti deebina turkii jirta ammas turkii okay madaamotaatu achi sigeesse jechuun wantiidhaaf bashannanaaf achi dhaqanii bashannanaaf achi dhaqanii ijoollee guddisaa waan ta'eef na fidanii dhufan ijoolleedhaaf eega biyyaa baatee baatii 5 jechuudha baatii 5 okay yoo dalagaan sitti guddatte illee dalagaa jijjiirachuu hin dandeessanii beektaa miti bakka isin dalagaa mana madaamuu dandeenye galuu barbaadde ilmoo isii biratti akka nam mul'atutti akkasii gaayis dalaguun barbaanne bakka dalagaa mana madaam na galuu barbaaddi badi jalaa warri jettanii eessa baddi gaayis eessa badaan biyyatti galuu barbaadani reeffi kiyyayyuu magaate ani maal godhanatti koi abbaan manaa kan keenyaa hojjetaa hojii jibsama dalagaa yoo amma diggaa malee dalagaa wayitu hin jiru okay abbaan manaa keetiif hojiin qabu jechuun ilmoon kan kee waggaa meeqa waggaa 2 ji'a 8 okay Grana gabbe war guys mal ha gun duba mamelti
والله لازم ما amma mana kanatti kadalagaan qabne dalagaani galchina kadalagaa barbaadu dalagaa itti goona kadalagaan barbaannes biyyatti galchina jechuudha amma